Ala mana nama san mati wati nakam jirtani seninja tun kopi ko bete nama Muhammad Siraji kopi ko bete harra egalle jirra kopi ko bete harra jecha lama yoka jecha sadi jechota walik qabame tokkoon ni egalle jechuudha. Jecha hedduun qabanne rakkoote maali afaan kanarratti qophiin tuni qophii biraa keessaa tan fudhatamte wanti nama haasa'u jiru tuni waa'ee jechoota nama haasa'u tuni jalqabarratti waan kana kaaseetiin gara qophii qubeetti seenaa waan ta'eef Kafan amaratin matfat kajau tokko tu jira affachu anjaan takka jira wanni suni afaan amarati waa hedduutu xaffaa jechuudha mabraat xaffaa waa xaffaa xuufu xaffaa saw xaffaa jaani isaa xaffaa wanni jaantun afaan oromootiin hedduu bal'oo jechuudha hundaanuu xaffaa wanni jaamun jira afaan oromoo keessatti maaliif yoo namni badee jetta dhugaadha Ibiddiyo xaffee garuu xaffaan jettu ibiddi dhaame jetta afaan oromootiin jechuudha. Ifaan dhaame jetta. Malee ifaan bade jaabar dhufe. Eessa baasaatti bade. Yoo bade kaatee barbaaduu qabdaa jechuudha. Kanaaf wanni bade hin jiru. Ifaan ni dhaame. Bishaan ni dhaabbate. Waa xaffaa jaa. Bishaan bade. Soo kaatee maan barbaanne eega bade. Kanaaf afaan oromoo keessatti wanni bade ni barbaadamaa jechuudha. Namni ni bada dhugaadha. Guba demo abalun kenya badeetiin warbaada itti foto maxxansitaa jechuudha. Kanaaf bishaanis yoo akkas qabade taate foto bishaanii maxxansuu qabdaa jechuudha. Hin jiru afaan oromoo keessa wanni akkana. Xaffaa afaan kun dhufeeti badee ta. Blackboardun atfaa jaa barsiisan Hussein. Afaan oromoo keessa hin jiru haqii jetta malee barreeffama chirra barreeffame san haquudha malee balleessu wanni jaamu hin jiru. Balleessu jechuun waan biraati inni. Kanaafi afaan oromootiis hunda fuudhanii tokko godhuun hin jiru afaan oromoo keessa. Ibiddi ni dhaama waan biraati saniisi. Ifaanis ni dhaama waan biraati saniisi akkasii addaan bahee beekamuu qaba. Kanaafi tana isin yaadachiseetiin qophii qubee taarraatitti seenaa jechuudha. Qophiin qubee taarraa har'aa wanni adda godhu sirriitiin inni eegaluu deema jechuudha. Qubee afaan oromoo barreeffama sirrii jechuudha. Barreeffama sirrii kana wanti inni eegaluu fi seenaa ajaa'ibaa takka ture magaalaa Finfinnee tana keessa. Seenaan ajaa'ibaa tun maali? Magaalaa Finfinnee tana keessatti afaan oromootiin barreessuun yakka ture. Biiroonni Oromiyaan barreeffatan san sirriidha. Garuu biiroo Oromiyaati alatti afaan oromootiin barreessuun yakka ture. Mana nyaataa afaan oromootiin barreesse gubbaa fi jalaa dubbiin afaan oromootiin barreessuudhaaf mana nyaataa qacufamee hin beekaa jechuudha. Afaan Chaayinaatti ni barreeffama bara. French ni barreeffama Finfinnee keessatti. Garuu afaan Frenchiitti ma barreessita afaan Chaayinaatti ma barreessita jee namni nama gaafatu hin jiru. Afaan Oromoo afaanuma biyya tanaa jechuudha. Afaan Oromoo afaan biyya biraatti dhufe miti afaan biyya tanaati. Afaan biyya tanaa tana maaliif afaan kanaan barreeffamaa jedhamee mana nyaataa cufameetu jira. Gara saarbeet kana warri beekuu ni beekaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafiini inuma magaalaa Finfinnee keessatti ani afaan oromoo qubee sirrii barreeffamuu miti barreeffamee arkuun waan guddaa jeetiin amanaa jechuudha. Garuu amma maaliin arkee haruma inuma ganda hin yaadamne keessatti arkee hara markaatoo kanatti arkee barreeffamni xiqqoo fagaatulleedha maal ja'a barreeffamni kuni mana nyaataa aadaa ogeeytii ja'a jechuudha. Barreeffama sirriidhaan barreeffamee magaalaa Finfinnee handhuura keessatti barreeffamee jechuudha. Kanaafi qophii qubee kunootaarraa tanaanii eegale jechuudha. Barreeffamatu fagaatee xiqqoo akka gaariitti mul'achuu didee tanumaan hingaa gara dogongoraatti dabra jechuu dogongora itti aanutti dabra. Dogongorri har'aa ka jalqabaa Bishooftuudha. Ka Bishooftuu kuni hara mana fincaanii jechuu fadhaniiti. Oguu kataban ammoo hara mana fincaan yaaniiti kataban jechuu. Achi deemnee ammaas gara Shaggar dhayna. Shaggaritti hamatti anfame kuni wanni jechuu fadhanii shurrubbaa ni dhoofnaa jechuudha ka isaan fadhanii. Wanni isaan kataban ammoo maal jetti? Shurruba ni dhoofan ja'a. Hin jiru afaan oromoo keessa jechuudha. Shurruba wanni ja'amus hin jiru ni dhoofan wanni ja'anis hin jiru ka kataban garuu akkas ja'a jechuudha. Dhadhaan ni jira jechuudha. Afaan maal ja'anii barreessanii wanna qofalchiisoo. Dhadhaan ja'a.
Inumaa dhukaasa fakkaataa'u laala amma namichi bira dabru jiru kuni akka waan ittuu dhukaasanii mudhiif qaben fakkaatu kanatu jira jechuudha shaggar keessa. Achuma shaggar keessa ammaas addisii fi hiriyoota isaa raabsaan diinaa bakka dogongoraatiin keessaa filadhe barreeffamni isaa dheeraa waan ta'eef jechuudha. Jechuu kasilaa fadhani addis fi hiriyoota isaa raabsa dinaa jaa afaan maalii fakkaata dhiiroo warri afaan biraa beekamma waan kana hiika qabaachuu danda'a afaan biraa keessatti afaan keenyaa sa'ee jechuullee malaa jechuudha. Achumaani gad dhufneeti gara Adaamaa guddittii tana keessa waan jiru laallaa jechuudha. Waldaa maatii moo'ichaa Adaamaa jechuudha. Kan isaan fadhanii waldaa maatii jedhanii kaan ammoo maal jechuu akka fadhanii akkami akkaan dubbisu hin beeku. Moo'icha jechuu hasilaa fadhan san jechuudha. Bira dabreetiini Adaamaa jechuudhaaf wanni isaan kataban ammoo Adamaa jedha. Adamaa jedhanii katabanii ammaas Adaamaa guddittii keessa jirra. Tajaajila jechuudhaaf ka yaadanii tajaajila jedha. Distriktii jechuudhaaf ka fadhan ammoo dheeggoon sadii walitti aanee waan jiruufi birumaan dabraa jechuudha. Giddugala jechuu ka fadhan kana ammoo giddugala kennaa tajaajila jechuudhaaf fadhan ammoo giddugala kennaa tajaajila. Giddugala jedha maaltu giddugala dhiiroo amma hiika biraa fidee jira jechuudha. Wanni isaan fadhan maali giddugala yookaan jiddugala jechuu fadhaniiti giddugala jedhan. Achuma jirra ammaas ganduma sanii barreeffamni sanuma garuu bakka itti barreeffameetu adda adda maleedha. Dhaabbatuma sanii jechuudha. Dhaabbata tajaajila elektirikaati dhaabbanni kuni barreeffamni sanuma irra deebi'anii asittis barreessanii bakkaatu adda adda ta'e waan ta'eef kaduraa saniin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kunis giddugala waan ta'eef dhumarra geenyee jira. Ka dhumarraa kana Facebook irraa hin fudhadhee jechuudha. Kaniin Facebook irraa fudhadhee kuni nama riivoo keessa taa'ee na lakkafu malee jechuu fadhaniiti sira. Wanni isaan kataban garuu maal jedha nama riivoo keessa ta'e baajaajii keessa taa'ee jechuu fedhaniiti ammaas maal jedhani baajaajii keessa ta'e akkasi kataban jechuudha. Kanaaf dogongorri afaan Oromoo Facebook irra jiru kun kan magaalaa keessa jiru achiras dhaqee waan ta'eef waan addaati miti jechuudha. Kanuma lafa baratameetu Facebook gubbatti ol bahe kanaaf bakka hundatti sirraa'uu qaba jechuudha. Facebook gubbaa maal rakkoo qaba jennee dhiisuu dandeenya. Garuu rakkoon maali? Magaalaatu Facebook gubbaa jira waan ta'eef malee sila asitti kasirrii ta'uu ta'e achittis wanni dogongoruuf hin jiru jechuudha. Sani qophii qubeetu mureetiin jira. Nagaan jiraadha.